Ay, adeemani yoo namni maatii qabne akkanuma bira akka argan ta'ani. Ati seerumii maaliif heeruma mala? Maaliif heerumanne heerumaan kana booda? Dhiisaa bakka amma waa'ee nama biraan annaa sofsiisina. Dhakaa isa gaafadhaa kaamaa fuudhee warra jettanii dhakaa isa gaafadhaa maaliif fuutee jedhaani. Silumaa badhiirri teennaa dhalaa kabajaa qabdu feetu dhalaa baalagee dhalaa akka feete taatu dhalaa maal jedhee isinii hima. Dhalaa durree jaalata walumaa galatti. Garuu namni beekanii hanga dhugaa namaa argu ammaaf namatti fakkaata garuu rabbiin oolcheen bulchu zajaa eenyumaaf kafala. Anis itti balleessus miidhus ani dhugaan rabbii harka jirti. Dhiisaa amma waa'ee isaan hin gaafatinaa. Akkasii yaa uummata kiyyaa nan gaafatinaa waa'ee isaa bakka kana boodaan. Maaliif na gaafattan? Nan gaafatinaa. Nama takka horate lama horata sijammar. Nama takka bulfatee danda'utu jaartii lammataa fedha malee namni takka bulfatee hin dandeenye sabbaa isaatii jaartii lama horata. Amma dhiisaamee miidiyaa irratti wanta argitan nannaa sosiisina komentii badaan barreessina waa'ee nama biraa dhiisaa bakka anis jireenya kiyya jiraadha inni isaa jiraatu bakka. Isinii galee waa'ee nama biraa dhiisaa bakka haa jiraatu. Haga guyyaa rabbi of beeksisuuti. Waraabanii mandeen ta'an qabumaa dhugaa jirtu dubbadhee malee waa isarra dharakaa jiramu. Maliyyaa sheersitti godhee beer. Akkasii yaa uummata kiyyaa waa'ee nama biraa nannaa sofsiisinaa narraa dhiisa. Gara laafutti jedhu maal godhama? Amshir bareedduuti an gubatin dhiisi. Nuu gubannee dadhabneetti dhiisi. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Na eega min dhufa. Eegunya. Sarrabbumatu beekaa dhiisan. Bulooki godhe dhiisi baalageessi lumaa bere. Namni tokko beekaa namni tokko nama jaalate maatii nama barsiisa. An garuu haa ulfaatan alhamdulillah an har'allee gorsa maatii isaaniitii gorsa maatii kiyyaatiin har'allee kabajamee jiraataara malee akka inni asii godhatu san inni yoo nagaa qabaate isumaafuu rabbi nagaa kennu malee ani irran kaayanne maaliif namni tokko bal'isee yaada
ready dhugaa dubbachuuf duraanii nama bal'isa yaadu namni boruun wanti boru dhufu nama beeku nama ani nama baay'ee waggaa dheeraa hojii jiraate nama rakkoof bal'oos hojii dabarse isumaafuu nagaa haa kennu dhiisaa annarra an jiraate jira nagaa qaba fayyaa jira alhamdulillah garuu dhugaan hin qallatti malee hin cittuu jette Oromoo har'aa fakkaatus ta nama homaa miti tarabbiitu caala ani rabbii kiyyarratti achi dhiifadhe malee namarra hin kaayanne akkas amma waree dhiisa laal goolitii qurxummii wadda dhaga'uu dhiise qaata wadda qurxummii dhaga'uu dhiise qurxummii naa kennaa amma laal goolii qurxummii tiyya naa kennaa isumaafuu rabbi fayyaa haa kennu jibbaa isaan qabu haa jiraatu bakka jirutti namni nagaa qabu nama kana akkam akka ture haala akkamii akka turu jiru nama baay'eetu beeka eega rabbitti qabee maal gochuudha ree bakka dhiisuudha malee akkasii amma taabtaabii naa godhamee nama hojii taphadha awaa yeruma dhabe yaa ummata yeruma namne ani kaayyoo kiyya qaba malee ani yeruma namne taabii naa godhamee nama hojii taphadha amma waa'ee isaanirraa dhiisa kana wallahi jiru addunyaa tanarratti duraani maal jedhani warri durii kun zajaan amma bubbulteen namaa deebiti ta'ammaamu fuulumarrattis namaa deebiti abbichasanii rabbi immoo waan isin agarsiisu jiru ni agartan hundi keessaniiyyuu laa ani maalirraa dubbadha si jammar kana nama tokko nama dagatan tokko kaasum koomentii keessa laalee dubbadhe malee ani haana waraabanii maal rakkoo qabama amma laaf gooliitti anaan guuttani qurxummii ay jiru dunia nah tokko komentiin isaan kolfisiisa dhugaa kanani nama waa'ee akkasii beekutu waa'ee nama biraa akkas namaan jedha Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila komenti ma barreessitan komenti osin jalaa cufi taab naa godha. Laal gooli hiya kana guutami. Garaftu firo. Way Malia bus kot kollali Malia. Thank you bareeddut yaa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkana edin. Thank you edin aywa. I love you edin. Thank you edin bareeddu galatoomii jedhin Malia. Maria nene. Galatoomii jedhin. Galatoomii tiri.
galatoom afaan oromoo yoomuu baratta firuuki firiyye ambasaakiya firoo thank you jedhiin maliyyee habibtii galatoomii jedhiin firiyye Malia. Ada galatomi edin. Galatomi. Aywa galatomi. I love you edin. I love you too much. I love you too much. Kana edin. Kana ulinjenu anafsimi. Akana edin. Akana yalla. Yalla I love you. Kida. Serango dika I love you edin. Ati jedhimmi I love you din kida akkana din Lala. akkamire ishiti kida esatti warate koi Lagusten. I love you I love you. okay thank you edin Thank you, Rennie. mucha barisi mucaan barataara biramma sa'aatii meeqaafe sa'aatii tokko qabaman deemanis barumsa deemaa Kuni dirqama kiyyaa jedhin dirqama maamatii na barsiisuun kee jedhin. Yeah. Ready meeti firoo. Ready on chocolate. Chokoleetii fiduu deeme. And then yellow. Chokoleetii fiduu deeme. Kalas. Yellow. Kinolla I love you jedhan bussila. Onne akkana jedhaara kana. Ida. Okay. Afani bakiti inni itti baratu madda bakita inni itti baratutu mana ingiliffa qofa saniif Nigeria biratti barata deebi'ee telefoona xiqqeenna laalaa ture saniif afaan oromoo garuu waan jedhan inni dhaga akkasumatti walii galla anaaf inni akkasimi seeran taa'e kafiriyye har'a akkamitti teette maashaallaan har'a akkamitti teesse firoo la firiyye eebkida firiyye yalla deem Okay. deem yalla shukran Welcome. akkasi saniifi Amin. Ida. Min was Mama. أنا لا كبابي ما أنا عرفت طريق نعرف كان شيء أنا مامي تيتي بي فيرو نو وسك فيرو good وسك ماما. أسيتي عارف خلاص أسيتي عارف شيء أنا كي جول راسي كبي أيوة بنابوت أيوة شاطر نعم قد الله أسكله يلا حبيبي Stella. إيش stand up ما أنا قد شاد فيرو يلا أبا. أيش عايزين بوتنا خلاص سيء شكرا Welcome. قال تومي Tommy. هي كان بيكو بركان ما جلسه وسجد أواني جولي مالي فرن كبواني لا بقولي أنا كرتمي صديقة لا بقولي نانغوتاني كرتمي لما وسكده هم بيكو برواني كانوا ما واني جولي ولينجتو أونو جدا هم بيكو كنافي ummata laayif yana guutame annama wajjin taphadhuun sodaadha nama beekuu ta'e malee xiiqii wajjin taphadhamee namoosisaa ba'alla
آمين آمين آمين. آمين 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 إن شاء الله ربنا قدس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمة الله بقولي نانقوتني قرطمي ركعت لأنه وان قدر رنكاني هذا في رواتي برنا ما قاردا مال جبسيته مال جبسيته في رو ميتي